cinqii kee haasa'uun inuma jira. Gaaf tokko immoo waanuma zanaa nama godhu fataa nama godhu gammaduu kee waan itti wayii namni hin dubbatu yeroo hunda arraba isaa irratti wanti adjasti ta'ee jiru cinqii haasa'uu iraar tokkummaa ilaali mucaa gaddaa miidiyaa irratti na lolee namummaa nama baarakitti kun olaa harka olaa kun tottolee fayyadaa kun mucaa kana mucaa kana kan miidiyaa irratti amma rakkina biraa fitee madaa biraa fitee Alexi isa kana mormatti baase morma baasudha kun maani maa isa Alex Alex itti milkii si balleessuu bakka ta'u afuuraan itti baase Eneen baddee budaadha jechuudha. mucaan nama machaa afaan isaa budaadha morma mucaan nama machaa garuu akka waxxaatii of hin godhu beektaa jaarsa wanti hundi bakka dulloomee yaadaanis dulloomee ijoollee waan nyaattu dhabdee mana keessaa. laa fuudhoo rakkina filatee dhufe tokkummaa rabbi firaaduu danda'a yookiin afaan akka waxxaatiitti kolfii taphatu bakka zanaa jedhi nama faadinaan na'ime. Ndee yaakii ati dhiisi na dhiisi jedhe barratti anaamatti ati dheengadee budaa arte na nyaattee baddee abootu naan jenne barra morma natti baaftee nama kuma tokko irratti mana mubaarakitti. deemtee viidiyoo amma maxxansite gaaftuu amma Eenyu? Wallahi xirriin godhadha xirrii bilbilaa wallahi. Woi. Waan gaariin dubbanne naffaname bilbilli isaa argina. Bilbilli kee fanameera waan badaa dubbatti. naffanamne dhagaa. Wallahi waan ta'eef sirrees laakii bilbilaa kan lakkisa kan. Nasraa Gursumiin bilbilte gaafattee amaarificha. Wallahi ma kon beetu Nasraa Gursumiin maqaa rabbii. Wallahi hin beeku. Kan si amma ta'e. Gadi qabaate godhaa nu geessan gadi qabaate foto godhaa maaliif akkaawuntii Komentii tokko Facebookii jala argeen kun beektaa asuma taa'ee beektaa. Ababati komentii wayii. Koyaa miti. Inni rakkataadha akkaawuntii kun immoo fooloo malee hojjetamu. Karaa leefiin kennu makkina isa walumaa fila. Koy mee amaddiin. Godhaa gadi qabaate. Komentii tokko dhaggeeffatu komentii tokko argeen qophee. Sababati abbaa badii jalli si qophee. Sababati har'a Nama gubanne. awadi koi ishi koi. Fusi godhana maddin ofii fusi godhanne tabshir hojii keenya si godhisa. Uummata akkamiin dalagaa dhalanii fooloo malee. Awadi nun jeekni. Kuma barbaade baal. Biyyaaf dalagdaa fi dalagda malee. Bitti ijin. Ministeera. Laala mucaa kana irraa ulaa morma baasoo tokkuma sitti morma baasee miidiyaa irraa si galchaa gadi buusi gatti keessa. Morma baasoo mucaan kun morma namatti baasa. Rabbi kan rabbi afaan. Amma koi Alexitti waa hima. Tokkotii komentiin sababa ati har'a Amaarinyaa akkas gootuuf waan sababa ati har'a Amaarinyaa akkas gootu waan hubateef jedha miliin Oromoo irraa harmaaf harka muraa turee naan jedhe tokko beekta waan ati har'a Amaarinyaa akkas gootu. Oromoon waan jedhu hin dhabu jechuudha. Egaa waan hin beekne du'oon akka keetti hin beekne boleessoo yaada koo ibsachuudha. Innati kukkuttee akka sanatti eediit goote sun sirriin turre bakka inda warra daawraa ingulaalin akkasitti dhufettaa sa'i bataam nu fola yeroo bitaa keenya akka magee bureetti wallahi baay'ee si hordofu in jaallatu jarri Amaarinyaa akkana akka bu'etti utuurraan kukkutin utuu eediitiin godhin akkasitti dhufettaa sa'i maxxansi. Namas naannoo hin beeku baruun qaban hin beeku baruun qaba bakka caccabsee hin bara bakka waliin dhahee bitaa maleetti dhahee hin bara. Alex tokkummaa. Tokkummaa dhaggeeffatu ati afaan qabdu Alex mirkaanee akka haasaa waliin mirkaanee nama baara mirkaanee morma namatti baasa dhiisii Alex dhiisii bolona gochisiiti rakkoo kan narraa furu. Rakkinni kee foloo mitiiti yoo birrii kun saalaan sitti kennan sirraa furamaa jiru. Wallahi. Yaa kun ola mirkaanee kun mirkaanee haasaa kun mirkaaneeti Itoophiyaa keessa jira. Yoo doolaara galbaaciidhaan dhufanii balbala kee duratti galabbatan ati rakkina haasa'uun amala sitti fayyada. La ilaha illallah. Amaluma sitti ta'e bakka bartee sitti ta'e ofirraa buusuu hin dandeessu kan. Alex mirkaanteeti rakkoo barbaadu. Mirkaanaa qidaamee darbe anjimaa qabu kanan jalqabe qidaamee darbe miti tureeraan. Mirkaanaa kan beeka waan Sabuuraadha warra sabuuraati sirra waan namni barbaadu hin jiru.
Ati wanti ila namoonni si jaallatan wanti jarri si gargaaran yoo jiraatan qabanii harkaan miila kee hidhanii psychological treatment bakka itti kennamu jira. Psychiatrist Mucaan kun uummata doktora biyya amanetti nima qoyaa. Mucaan kun sammuu dodee jira. Milishaan biyya keessaa hudduu keessa tallaalaati. Dhaqee yookiin milishaa wotaddarannati yookiin immoo biyyaaf dhaabbatu. Yoo immoo sana dhiyoo haadha ofii maatii ofii ba'aa makiinaan raabusee jiraachisu caatii kan harkaa fuudhaa lafa ka'a. Warri milishoonni warri biyya Itoophiyaa keessatti hundi keessan mucaan qaba sirriitti. mana kootti agarsiisu laasaayyoon deebite. Inta kun. Laasayyoo beete kan amma waan nyaatan nu kenni jedhee maal abbaa keenyaa goon. Let's go finish in the brother. Kan naa gadi jira ishoo. Ijoollee taappii iskiriin godhaa gaayis ammallee kuma dhibban seene taappiin maal taatan gaayis. Amaddiin damoosni kee meeqa? Kan je tokko. Demosa mana inni qabate maati? Demosa ati wayii mootummaa wayiiti moo wayii fakkeenyaaf mangistii wayiiti? Mangistii yoo inni qabate namni yoo mangistii inni qabatne itti nama biraatti himu. Birrii Itoophiyaatti birrii 50 caalaa. Mangistiitti malee ni muusiin jedhe bar uummata keenyatti himu mangistiitti malee. Haa ta'u asiisitti muufani. Ani biyyuma keessaa kan siraa hojjetaatan haadha kootiif 20 kaffala kiraayii manaa duwwaa. Ofii kan kootiif 30. Kaatee tere koo qawwees ales mirkaantee taa dhaggeeffadhu xiyyaara iyyuu bitta xiyyaara iyyuu bitta akka xiyyaara bittu nan beeka. Maaliif hin ooftaa? Baatee taatti minna jala. Uummata gadi qabaati Aleksiin akkuma argaa isaati mirqaalee jira. Mana fuuldura. Anaan folooran godina iddoon deemu iyyuu hin beeku eessalatti na wajjin. Amma Madiinati maal barbaade Madiinati? Paaspoortii kun haafan illee kordii wal waraabee ergeera. Maqaallitti lakkoofsa cufatte lakkoofsa banaa kenni ka isa lakkoofsa banaa kenni ka tantii bilbila. Hattuudha kanaaf barreeffame suuraa miidiyaatti baasaa dhuftu. Wayyee siif siif raa wayyee. Akkuma lakkoofsi si cufaadha kobboleessoo. suuraa siitiif ergu. Suuraa na erguu caala lakkoofsa si banaa kenni ka hiriyoota siifaa. Qoy itti maal geessu. Tokkummaa. Wayyee. Mucaa wayiitu birrii awwaalaan si erga deemu mucaa wayii hirkaa fuudhee dhoowwate.